Bagagammaddan bagagammaddan kolleejiin Awaash Vaalii dhufee jira. Magaalota Itoophiyaa keessatti heddummataa jirudha. Ammas sirna barnoota Itoophiyaa gara dijitaalaatti fiduuf tajaajila bulchiinsa barnoota Awaash e-school management jedhamu hundeessuun kaleessa Finfinnee hoteela Skylight'itti eegalchiiseeti jira. Boruumashii dabalata isaa qindeesseera. Bankiin Awaashi bara faranjoota 1994 ka hundaa yoo ta'u ammaan tana abboota aksoonaa 5,981 kapitaala kaffalame ammoo beesee Itoophiyaatiin birrii biiliyoona 10.3 dameewwan 730 kutaalee biyyattii mara keessatti maamiltoota miiliyoona 8 ol ta'an akkanumallee ammoo chaanaaleewwan dijitaalaa kan haala salphaan namoonni irraa gargaaraman Awaash bir kan namoonni miiliyoona 4.4 itti tajaajilaman maashineerota ATM 460 kan namoonni miiliyoona 2.1 irraa faayidaa argataa jiran Awaash Sheebaa Maayils kan namoonni hedduun itti gargaaramanii fi internet baankiingii fi akkanumallee ammoo chaanaaliiwwan dijitaalaa gara biraas qabachuudhaan baankota dhuunfaa Itoophiyaa keessatti hundaa'an keessaa adda duree ta'uudhaan biyyattii keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Baankichi tajaajiloota kennuun cinatti rakkoo hawaasa isaallee furuu fi karaa garaagaraatiin birmannaa taasisaa ture jira. Fakkeenyaaf yennuma dhiyoota nattuu hawaasa naannoo Oromiyaatiif kan naannoo Sumaalee akkanumallee ammoo naannoo Amaaraatti uummata hongeen miidhamanii fi balaawwan uumamaatii fi namtolcheetiin rakkataniif gargaarsa taasisee jira. Hojii gaggeessaan baankii Awaashi obbo Tsahaay Shifarraas afaan isaaniitiin akkas jechuudhaan tajaajila baankiin kun hawaasaaf kennaa jiru kaleessa hoteela Skylight'itti ibsaa fi yeroo miidiyaalee yaamanitti akkas jechuun ragaa baanee jiru. በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን 60 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የተለያዩ ምግቦችን ገዝቶ ናኖ ኦሮሚያፍ ናኖ ሶማሊቲ ሐዋሳ ኬኛ ሆንጌም ሚደመኒፍ ማለቀ ሚሊዮን 60 ባሱ ከንደንደው ኛታፍ ሜሻሌ ገረገራ ቢቱን ከንደቀብሲፍ ዮተው حالما والفكاتون نانو أماراتيس روبا بوبي في چبي مكتي روبي في أبوتي ورا من إرادي غميف غرغارسا غونيرا بيتاچو لفرسباچو أبا وراوچ دغاف آدرغوال amma ammoo baankichi tajaajila isaa bakkeewwan maratti baceeffatuu fi jecha sirna barnoota Itoophiyaallee gara dijitaalaatti fiduu fi sirna bulchiinsa barnootaa yookiin ammoo Awaash e-schooling management jedhu qabachuun hojiitti seenuusaa kaleessa Finfinnee hoteela Skylight'itti addeessee jira. Baankichatti daarektoreetiin chaanaalii dijitaalaa obbo Kaffalaw Shifarraa tajaajila Awaash e-schooling managementiin kennu irratti miidiyaalee fi ibsa kennaniin akkas jedhan. Electronic way e-learning management Awaash Bank School adda durummaan kanas targitan adda durummaan istawbaatu dhiyeessii kanaaf gabaabsee kana dhiyeessee jira. Mojuloota torba kanneen armaan gadii qaba. Isaanis student management, campus management, staff management, payment management, electronic management yookaan e-learning management, report management fi recognition management dha. Reconciliation management Faayidaa Awaash e-schooling managementiin qulqullina barnoota Itoophiyaa keessatti fiduu danda'u ammoo ministeera barnoota Itoophiyaatti ministeera deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifileellee waltajjicha irratti argamuudhaan akkas jechuun ragaa baanee jiru. ትምህርት ክፍያ ለመፈጸም ስለ ተማሪው ስለ ልጁ ለመከታተል ትምህርት ቤት ድረስ መሄድ አሁን አፎርድ የሚያደርግ ፋሚሊ የለም። ከፈልቲ በርኖታ ራወቺሱፍ ኢማ በረታው ፊረቲ ሆርዶፊ ታሲሱፍ ammatti maatiin barattoota mana barnootaa deemuu hin qaban. Kanaafuu gara mana barnootaa osoo hin deemin maatiin dhimma barataasaa irratti hordoffii taasisuuf kaffaltii kaffaluuf hojii fi raawwii barataasaa irratti hordoffii taasisuuf fayyadama Awaash e-school managementii diriirsuun babal'isuun dhimma faayinaansii qofa irratti osoo hin taane qulqullina barnootaa fi ga'iinsa barnootaa wajjin kan wal qabatudha. ጉዳዩ ከፋይናንስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ጥራት ጋር ከትምህርት ተደራሽነት ጋር የሚገናኝ Asxaan sirna Awaash e-schooling managementis kaleessa bakka keessummoonni kabajaa hogganoonni fi hojii gaggeessitoonni baankii Awaash akkasumas ammoo ogeeyyiin miidiyaaleetii fi walitti qabaan daarektoreetii baankii Awaash ambaasaadder Dr. Dibaabaa Abdataa jiranitti saaqameeti jira.